Akkam jirtu kabajamtoonnii fi hordoftoonni Lammii Tech hundumti keessan guyyaa har'aa kana barnoota haalaan barbaachisaa akkamittiin akka iimeelii mataa keenyaa banachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Namoonni akkaawuntii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Namoonni sabiskiraayibii hin godhin sabiskiraayib gochuudhaan yeroo tokko ofirra gadi tuquun mallattoo oolii sanarra yoo godhattanii barnoonni guyyaa guyyaan gadhiifnu isin qaqqaba jechuudha. Akkasumallee viidiyoon kana duraa isiniif hojjedhe ilaaluutii warri barbaadan piroofaayilii koo irra seenuudhaan piroofaayilii koo Lammii Tuub jedhu irra seenuudhaan achirraa barnoota baay'ee isiniif kaa'een jira, achirraa barachuutii dandeessu. Egaa mata duree guyyaa irratti yommuu ceenu akkamiin akka iimeelii mataa keenyaa banannudha. Iimeelii mataa keenyaa banachuudhaaf egaa aappilikeeshinii Gmailii yookiis immoo iimeelii keenyarra ni seenna jechuudha. Gmail ishii jettu kunoo aappilikeeshinii kanarra ni seenna. Aappilikeeshinii kanarra yeroo tokkoof gadi tuqanna. Ergasii gara kanatti nu fidaa asirraa googilii filanna jechuudha. Nuti iimeelii banachuu waan barbaadnuuf wantoota baay'ee nu tarreessa. Asirratti immoo paatarnii nu gaafata. Paatarnii harka keenyaa itti galfachuudhaan ni bananna jechuudha. Ergasii akka kanatti nuuf barbaadaa jira jechuudha. Ammanatti obsaan ni eegganna. Ergasii gara kanatti nu fidaa. Asirratti egaa warri duraan iimeelii qabdan iimeel oorpoonii isa jedhu sanarra yeroo tokkoof tuquudhaan iimeelii keessan itti galfachuutii ni dandeessanii paaspoortiidhaan banachuu dandeessu. Nuti akkaawuntii haaraa banuu waan jirruuf kireet akkaawuntii ishii jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqna jechuudha. Eegasii filannoowwan sadii isiniif dhiyeessaa ani iimeelii biraa waan hin qabuuf innis for my personalii fi inni lammaffaarra jiru immoo for work or my business kan jedhudha. Nuti egaa kan nuti banannu for my personal use ishii jettu sanarra yeroo tokkoof ni tuqanna. Ergasii gara natti nu fida. Create Google account dha. Enter your name jedha. Asirratti iimeelii banachuudhaaf egaa maqaa nu gaafata. Asirratti first name oddoo jedhu irratti maqaa barreessinaa jechuudha. Isa last name jedhu kanarratti immoo maqaa abbaa keenyaadha kan nuti barreessinu. Egaa erga lachuu isaa irratti akka kanatti barreeffannaa jechuudha. Erga akka kanatti barreeffanne next oddoo jettu kanarra yeroo tokkoof gadi tuqanna jechuudha. Ergasii maal nu gaafata gara kanatti nu fidee bara dhalootaati kan inni nu gaafatu. Isin cal jettanii yeersa oddoo jettu kanarratti 2000 yoo guuttan isiniif ta'a jechuudha. Akkasumallee daa'ii ishiin jettu immoo guyyaadha. Cal jettanii 2 yoo guuttan isiniif ta'a jechuudha. Akkasumallee inni sadaffaarra jiru immoo moonziin immoo ji'adha jechuudha. As keessaa kan isinitti tole tokko filattuu jechuudha. As keessaa kan isinitti tole tokko filachuudhaan irra tuqattu jechuudha. Anuma isinitti tole. Jenderii ishiin jettu immoo saala jechuu isaati. As keessa warri dubara taatan isa tokkoffaa fiimeel ishii jettu irra ni filattu. Warri dhiira taatan immoo meelii irra ni filattu. An dhiira waan ta'eef asirraa meel ishii jettu irra nan tuqadha. Eegasii mallattoo gara gadiitti argamtu ammas next goonaa jechuudha. Ergasii gara kanatti nu fida. Iimeelii keenya isa kamiin akka darbuu barbaadnu nu gaafata. As keessaa iimeelii kan barbaadan fudhattanii darbuu dandeessu. Anama iimeelii suma tokkoffaarra jiru kanarra tuqadhee nan darbaa. Isa lammaffaa filachuu dandeessu. Inni sadaffaa garuu kireetii gochuudhaaf isin kana lamaan keessaa tokko filattu jechuudha. Ergasii next gootu. Kallattumaan gara fuula dhumaarra nu geessee jira. Asirratti paaspoortiidha jechuudha. Paaspoortii kanarratti egaa kan nuti barreessinu qubee guddaadhaan kaana'edha inni jalqabaa seerri isaa. Itti aansinee qubee xixiqqaa akkasumallee haashtaagiidha jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo jedhee barreesse asii riqicha 1 2 3 yoon jedhe na dabarsaa jechuudha. Isinis akka kanatti barreeffattu jechuudha. Kanumayyuu yoo barreeffattan isiniif dabarsaa yookiis immoo maqaa keessanirraa erga guuttanii mallattoo ishii riqicha 1 2 3 jettu kana itti guuttachuutii dandeessu jechuudha.
Eegasii neekesti kan jettu kanarra yeroo tokkoof tuqannee neekesti goonaa jechuudha. Ergasii akka kanatti nuu fidaa ammas neekesti goonaa jechuudha. Ergasii gara gadii xiqqoo ishee loofuudhaan seerota kana hunda isaanii erga dubbifnee I angry ishii jettu kanarra tuqnaa jechuudha. Kun immoo itti walii galaa jechuudha. Kun seerota inni nuuf kaa'edha. Eegasii egaa nuti kanarra tuqachuudhaan gara fuula fuulduraatti ni deemsifanna. Iimeeliin keenya banamee dhumee marsaa dhumaarra nuuf ga'ee jira. Eegasii iimeeliin keenya kunoo akkuma argitan haala bareedaa ta'een banamee jira jechuudha. Kunoo biyyaaf yaadii kan jedhu kana akka kanatti iimeelii bareedaa naaf kennee jira. Akka kanatti banachuutii dandeessu. Galatooma.